raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Fuun dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar caqasaa jirtan akkam jirtu nagaaf kabajni nuti isiniif qabnu bakkuma isin jirtanitti sinaa ga'u jechaa oduu guyyaa har'aaf qopheessine kan isinitti himu anseenaa beekumaati. Waraanni bilisummaa Oromoo ji'a onkoloolessaa qofa Jimmaa fi Gidduu Galeessatti loltoota haaraa 4,000 leenjisiisee eebbisiisuun mooraa qabsootti makuu beeksise. Mootummaan Abiy Ahmed bara aangoosaa dheereffachuuf sabaaf sablammoota biyyattii shiraan wal waraansisuu itti fufee jira. Dhaabbanni feesbuukii qabiyyeewwan waraana bilisummaa Oromoo fuula miidiyaa hawaasaa irratti leellisan akka haqu beeksise. Kunneen hangafoota amma oduuwwan tokko tokkoon. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan Jimmaa fi Giddu Galeessa Oromiyaa keessa socho'u baatii kana keessa qofaa waraana haaraa leenjisaa ture kanneen lakkoofsaan 4,000 ta'an eebbisiisuun mooraa qabsootti akka dabale dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii ergaa fuula tiwiiterii isaanii irratti barreessaniin beeksisaniiru. Keessumaa yeroo dhiyoo asitti adeemsi waraanni bilisummaa Oromoo zoonota hundaa keessatti waraana haaraa leenjisuun mooraa qabsootti dabaluu daran dabalaa dhufeera. Gama biraatiin sirna eebbaa waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti geggeessaa ture irratti uummanni lakkoofsa hedduu ta'e argamuun eebbisiisaa turuu viidiyooleen sagantaa eebbaa irratti waraabaman mul'isaniiru. Haasawaa hoggansi waraana bilisummaa Oromoo sagantaa eebbaa irratti taasiseen waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf akka qoraaniitti boba'ee ifuu fi qabsoo hadhaawaa geggeessaa waan jiruuf uummanni akka waraana isaatti ilaaluun deeggarsa barbaachisu akka godhuuf hawaasa sirna eebbaa irratti argameef dhaamsa dabarsuu viidiyoo waraabamerraa hubachuun danda'ameera. Waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti bifa saffisa qabuun humna isaa cimsachaa humnoota mootummaa haleelaa jiraachuun qaamota mootummaa bilxiginnaa biratti yaaddoo guddaa uumeera. Sababa kanaanis mootummaan bilxiginnaa naannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo socho'u keessatti hawaasa nagaa abaaboo shanee waliin hariiroo qabdu jedhuun jumlaan hidhuu fi hidhaa baasee rashanuu irratti argama. Kan qindeesse Wabii Waaqooti. Murni siyaasaa gartuu tokko leellisu aangoo siyaasaa mootummaa federaalaa dhuunfachuun ilaalcha sabboonummaa sabaa fi sablammoota biyyattii keessaa dhabamsiisuuf hojjetaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmed aangoo isaa dheereffachuuf sabaa fi sablammoota biyyattii gidduutti shiraa fi sharrii garaagaraa xaxuun walitti bu'insa uumee lubbuu lammiilee nagaa galaafachaa jiraachuu xiinxaltoonni siyaasaa biyyattii ifoomsan. Abiy Ahmed abjuu mootii ta'uu fi Itoophiyaa guddittii afaan, aadaa fi eenyummaa sabaa fi sablammootaa hadheeffatu ijaaruuf tarkaanfiinsa jalqabaa Oromiyaa diiguutti akka xiyyeeffatu yoo himamu itti fufuunis sabaa fi sablammoota biyyattii Oromiyaa daangessanii fi uummata Oromoo gidduutti wal shakkii uumuun wal waraansisuuf kan deemu ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa dhimmicha dhiyeenyatti beekan dubbataniiru. Kana mirkaneessuufis karaa caasaalee bilxiginnaa sadarkaa gandaarratti argamaniin cichee hojjechaa akka jiru kanneen himan xiinxaltoonni kunneen murni aangoo siyaasaa biyyattii yaabbatee jiru bilxiginnaan jireenya lammiilee Oromoo daangaa sabaa fi sablammoota biyyattii adda addaa irratti argaman yaaddoo keessa galcheera jechuun cimsanii komachaa jiru. Daangaan Oromiyaa kallattii adda addaan akka cabuu fi saamamu haala mijeessaa kan jiru bilxiginnaan karaa Karrayyuu fi Wallagga Bahaatiin hidhattoota of tuultota Amaaraa bobbaasee lubbuu namoota tasa galaafachaa kan ture yoo ta'u guyyoota lamaan darban kana ammoo liyyuu poolisii naannoo Sumaalee daangaa Oromiyaa akka ce'uuf eeyyamuu isaatiin uummanni Oromoo Harargee Bahaa cinaaksanitti lubbuun galaafatamaa fi qe'ee fi qabeenyaa isaarraa buqqaa akka jiru beekameera. Akkasumas karaa kibba bahaa Oromiyaatiin poolisiin naannoo Sidaamaa uummata nagaa Oromoo haleelaa jiraachuun shira mootummaan bilxiginnaa uume ta'uu kan agarsiisu akka ta'e kan dubbatame yoo ta'u uummanni lameen waliin jiraachuun ala gidduu isaaniitti jibbi walirraa qaban akka hin jirre namoonni dhimma kanarratti yaada isaanii ibsachaa jiran dubbataniiru. Liban Jaarsootu qindeesse.
Dhaabbanni feesbuukii qabiyyeewwan miidiyaa hawaasaa irratti waraana bilisummaa Oromoo leellisanii fi kanneen tarkaanfii gareechi fudhate akka injifannootti lallaban fuula miidiyaa hawaasummaarraa haquuf murteerra akka ga'e BBC'n onkoloolessa 12 bara 2014 dhaabbaticha wabeeffachuun gabaaseera. Akka ibsa kanaatti dhaabbatichi feesbuukii waraana bilisummaa Oromoo garee dhaabbilee fi namoota hamoo jala waan galcheef guutummaatti feesbuukiitti fayyadamuu akka hin dandeenye beeksise. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo feesbuukii irraa uggurame jechuun maqaa waraana bilisummaa Oromoon yookaan kanneen jaarmicha bakka bu'aniin fuulli banamee jiru ni haqama, kan banamuuf jiraatus eeyyama hin argatu jechuun dhaabbatichi ibseera. Dhaabbatichi murtee kanarra ga'uun dura ogeeyyii dhimmichatti dhiyeenya qaban waliin mari'atee wantoota jiran tokko tokkoon hordofaa akka ture BBC'n dubbii himaa dhaabbatichaa irraa odeeffachuu ibseera. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idila addunyaa Odaa Tarbii murtee dhaabbatichi fudhate quba akka qaban himuun murtichi dhiibbaa piroopoogaandaa gareewwan adda addaa sagalee saba Oromoo fi cunqurfamtoota biroo ukkaamsuun taasisaniin akka dhufe himaniiru. Itti dabaluunis gareewwan mirgoota namoomaa sarban ajjechaa raawwachuun beekaman bilisaan osoo fayyadamanii piroopoogaandaa bu'uura hin qabneen dhaabbatichi waraana bilisummaa Oromoo ugguruun imaammata feesbuukii irratti eenyu dhiibbaa gochaa akka jiru agarsiisa jechuun ibseera. Dhiibbaan kun gama ilmaan nafxanyaa fi mootummaa bilxiginnaatiin waan godhameef hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoos ta'ee uummanni Oromoo adeemsa barbaachisu adeemuudhaan uggura dhaabbatichi kaa'e keessa deebi'ee akka ilaaluuf dhiibbaa gochuun akka barbaachisu namoonni gochaan kun gaddisiise karaa adda addaatiin ergaa isaanii dabarfachuu irratti argamu. Kan qindeesse Wabii Waaqooti. Mootummaan Abiy Ahmed torban tokkotti qofa yeroo arfaffaa magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqalee haleeleera. Wal waraansa humna mootummaa Abiy Ahmedii fi humnoota Tigraay gidduutti adeemsifamaa jiruun waraanni mootummaa Abiy wiixata darbeerraa eegalee handhuura naannoo Tigraay magaalaa Maqalee torban tokko keessatti yeroo arfaffaa qilleensarra haleeluu Reuters qondaaltota garee waraanichaa geggeessaa jiru lamaanuu wabeeffachuun gabaaseera. Dubbii himaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu Reutersitti akka himetti haleellaan jimaata magaalaa Maqalee irratti mootummaan raawwate kun buufata leenjii humnoota Tigraayitti kan xiyyeeffate haa jedhu malee dubbii himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa fi hojjettoonni gargaarsa namoomaa magaalaa Maqalee jiraatan garuu haleellaa mootummaan jimaata magaalaa Maqalee irratti geggeesseen yuunivarsiitiin Maqalee rukutamuu fi xiyyaarri mootummoota gamtoomanii hojiif garas imalaa ture sababa kanaan ofirra deebi'uu dubbataniiru. Mootummaan haleellaa guyyoota darban magaalaa Maqalee irratti geessiseen lammiileen nagaa osoo hin miidhamin milkiin xumuruusaa ibsullee humnootiin Tigraay dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akkasumas Ameerikaa fi biyyoonni garaagaraa garuu haleellaa lammiilee nagaa miidhe kana balaaleffachaa turaniiru. Mootummaan Abiy waraana lafoo fi qilleensarraa kallattii hundaan humnoota Tigraayitti bane sababeeffachuun humnoonni Amaaraa lafa loltoota Tigraayin irraa fudhatame deeffachuuf lola cimaa geggeessaa jiraachuu kan ibsu Reuters lola waggaa tokkoof naannoo kaaba biyyattiitti geggeeffamaa jiruun mirgi namoomaa akka malee dhiitamaa jiraachuu haalli jiruu fi jireenya uummataa nagaa jeeqamuu namoonni 100,000 lakkaa'aman lubbuun isaanii galaafatamuu fi kanneen miliyoonaan lakkaa'aman ammoo araddaa isaanii dhiisanii baqachuu cimsee balballoomseera. Kan qindeesse Liiban Jaarsooti. Rakkoo Itoophiyaa keessa jiru tasgabbeessuuf qaamoleen wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuu akka qaban Raashiyaan gaafatte. Raashiyaan wal waraansa mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti adeemsifamaa jiru hordofaa akka jirtu ibsuun haala jiru tasgabbeessuuf qaamoleen lamaan dhukaasa dhaabanii gara furmaata walootti akka dhufan Raashiyaan gaafattee jirti. Ministeerri dhimma alaa biyyattii dhaamsa onkoloolessa 12 bara 2014 fuula Tiwiiterii irratti barreesseen rakkoo sababa wal waraansaatiin Itoophiyaa keessatti babal'ataa jiru tasgabbeessuuf qaamoleen biyyattii keessatti wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa dhaabuu akka qaban hubachiiseera. Yeroo baay'ee faallaa Ameerikaa dhaabbachuun kan beekamtu Raashiyaan dhiibbaa Ameerikaan waraana Itoophiyaa keessatti babal'ataa dhufe dhaabuuf gochaa turtee fi murtoo Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa irratti fudhatte mormaa kan turte yoo ta'u ibsa jimaata kaleessaa baafteen garuu qaamoleen Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran hatattamaan dhukaasa akka dhaaban gaafachuudhaan gaaffii biyyoonni warra dhiyaa fi dhaabbileen gurguddoo addunyaa gaafataa turanitti makamteetti. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa yeroo hiriira deeggarsaa bilxiginnaa fi balaaleffannaa humnoota TPLF
TPLF geggeessaa turetti Raashiyaan faallaa Ameerikaa waan dhaabbattuuf qofa suuraa pirezidaantii Raashiyaa Puutiin hiriirtonni qabatanii akka hiriira ba'an gochaa tureera. Haa ta'u malee wal waraansa waggaa tokko guutaa jiru hordofaa kan turte Raashiyaan lubbuu lammiilee biyyattii fi qabeenyaa barbadeessuurraa kan hafe xumura waan dhabeef gareen lachuu lola dhaabanii rakkoo jiru mariin akka furatan gaafatteetti. Wabii Waaqootu qindeesse. Beela kaaba Itoophiyaatti waraanaan wal qabatee mudate weerarri awaannisaa naannoo sanatti mul'achaa jiru ammeessuu akka danda'u ibsame. Kaaba Itoophiyaatti wal waraansa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay waliin waggaa tokkoof geggeeffamaa jiruun wal qabatee hanqina midhaan nyaataatiin beela mudate weerarri awaannisaa bakkeewwan waraanichi itti geggeeffamaa jirutti mul'achaa jiru caalmaatti hammeessuu akka danda'u mootummoota gamtoomaniitti dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa FAO akeekkachiiseera. Torbanoota darban keessa gabaasni dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa FAO'n gabaaseen weerarri awaannisaa kaaba bahaa Itoophiyaa naannoo Affaar keessatti walakkeessa fulbaana darbe yeroo jalqabaaf mul'ate gara naannoo Tigraay fi Amaaraatti babal'achuun oomishaalee mancaasuu dhiibbaa wal waraansi fidu waliin wal qabatee hanqinni midhaan nyaataa hammaataan kaaba Itoophiyaatti mul'achuuf deemu hedduu akka isa yaaddessu beeksiseera. Kaaba Itoophiyaatti oomishaalee fi kuusaaleen midhaan nyaataa dhaabbileen deeggarsa namoomaa sababa wal waraansaatiin manca'uusaatiin uummanni Tigraay beelaaf saaxilamee weerara awaannisaa akka hin qolanneef waraanichi gufuu itti ta'uu The National gabaaseera. Ameerikaan sababa waraana kanaan wal qabatee lammiileen 900,000tti siqan beelaaf saaxilamuu wayita himtu dhaabbileen deeggarsa namoomaa irratti hojjetan immoo sababa beela kanaatiin namoonni tilmaamaan 50 hanga 100 ta'an guyyuutti akka du'an ifoomsaniiru. Liiban Jaarsootu qindeesse. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kan mangammaa ture. Qophii keenya hafee waliin tura. Alange muda makomo ya gada ijoromo doriana Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Nooruu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sa'aa namni karraa ilmoon isin nagaadha. Qophii keenya idilee torbanitti yeroo tokko sa'aatii kanatti sanbata xiqqaa galgala yeroo hundumaa isiniif dhiyaatu har'as qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Sagantaa keenya har'aa nadhii aadaatiin akka aadaa Oromootti sirna hammachiisaa fi moggaasa maqaa kan waliin ilaallu ta'a. Haga goolabaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Qopheechee kan isin biraan ga'u ani Gurmeechaa Gammachuuti nu waliin tura. Oromoon akka sabaatti waa hundaa jiruusaa keessatti akkaataa ittiin jaataneeffatuu fi ittiin raawwatuuf guuttatu kan adeemsa jiruusaa baroota dheeraa keessatti ijaarrate aadaa mataasaa qaba. Sabni bal'aan gaanfa Afrikaa kun saba aadaa waa hundaatiin gabbate
kan eenyummaasaa ejjattuu ibsuu danda'u ijaarratee qabaachuun jaarraa danuuf ittiin jiraachaa har'a ga'eera. Kanaanis akka addunyaatti qaroomina ilmi namaa irra ga'e keessatti ga'een qaroomina saba Oromoo kan laayyuutii miti. Qulqullummaa fi duudhaan walqixxummaa fi kabaja ilmaan namaa sirna gadaa keessa jiru kan yoomiyyuu fakkeenyummaan kaafamuu danda'udha. Kan ko'oommatee fira dhabeef da'oo ta'ee ofitti qabuun, kan biyyaa biyyoo dhabeef lafasaarra qubachiisee abbaa ta'ee fi biyya itti horuun, kan harki qallatee fi deege loonsaa kennee fi abbaa karraa gochuun, kan dhala dhabeef dhala ofii itti guddisee abbaa ilmoo godhee jiruu ilmaan namaa karaa sirrii irratti kan qajeelchu sirna gaarii kana bocee addunyaaf saba gumaachuu danda'edha. Sirni Oromoon ijaarrate kun ilmaan namaa bira darbee uumama biraa beeladootaa fi biqiltootaaf illeen kan seera tumee safuun tiksaa turedha. Sirna uumaa fi uumamaa wal simu uummatee waliin jiraachaa ture har'as jiraachaa jira sabni Oromoo. Duudhaa safuu fi seera ittiin uumama waliin isa jiraachisaa jiru kana tikfachuufis ilmaan karaa qajeelaa fi sirrii ta'een itti guddisuun har'aan gahateera. Oromoon ilmaansaa akka maqaa qe'ee fi biyyasaa haala safuu fi duudhaa isaatiin dhaaltuuf gaafuma dhalatte irraa kaasee waan daa'ima isaaf barbaachisu akka duudhatitti guutaa fi safuuf duudhaa isaatiin guddisaa gootummaa eenyummaatiin dhaalchisa. Kunis kan eegalu ilma tokko gaafuma dhalate irraa kaasee haala moggaasa maqaa dabalatee kunuunsan guddisuu irraa jalqaba. Mee haala sirna hammachiisaa fi moggaasa maqaa Oromoo walumaan ilaalutti dabarraa ammas nu waliin tura. Akka aadaa Oromootti sirni maqaa daa'immaniif itti moggaasan 60 mataasaa qaba. Akka aadaa Oromootti sirni maqaa ittiin daa'immaniif moggaasan bakka tokko tokkotti hammachiisa jedhamee beekama. Hammachiisa jechuun sirna ittiin daa'ima haaraa dhalate tokkoof maqaa isaaf malu ittiin moggaasan yookiin itti baasaniifidha. Daa'imni dhalate kamuu warra isaarraa maqaa argachuun dirqama waan ta'eef akkasumas maqaa ijoolleedhaa moggaasuun maatirraallee dirqama eegamu waan ta'eef sirnaan itti yaadamee ba'a. Maqaan kan mogga'u nama tokko nama biraarraa adda baasanii ittiin beekuuf yookiin ittiin yaamuuf yoo ta'u, garuu haala ergaa fi miira maatii daa'ima sanii keessa jiru ibsuu fi baachuu danda'uun yoo mogga'u immoo hiikansaa kanaa ol ta'a. Namuu akkuma haala miiraa fi abdii gara fuulduraasaa isaaf ibsuu danda'uun daa'ima isaaf maqaa baasa. Maqaan ba'u kun yeroo baay'ee haala qabatamaa yeroo daa'imni sun itti dhalate kan ibsu abdii miiraa fi dhugaa maatiin sun ilmoon wal qabsiisee qabu haalan kan himu fa'aa ta'a. Sirni hammachiisaa kun daa'imni dhalate guyyoota hanga ji'ootaan booda 60 mataa isaatiin kan moggaafamu yoo ta'u, sirna kanarratti qophiiwwan tokko tokko ni taasifamu. Guyyaa hammachiisaa kana maatiin daa'imaa buna dhaabanii ollaa yaamanii mijuu hunda eega qopheechanii booda daa'ima haati fuutee abbaarra gootee inni maqaa baasa. Yeroo inni maqaa fedhe baasuuf jamaa sirna kanarratti argame abbaa faadhaan haa bulfatu jedhanii jalaa qabu. Abbaanis walitti aansee maqaa lama baasafi. Dabareen haadhaa yoo ga'e immoo abbaan ka'ee bakka ishiin jabanaa duuba jirtutti daa'ima san haadharra godha. Haatis dabaree ishii maqaa ilmoo koo ni ibsa miiraa fi abdii koo naaf ibsa jettee yaadde maqaa lama baaftifi. Ammalleen jamaan sirna kanarratti argame abbaa faadhaan haa bulfatu jedhee jalaa qabu ittuma fufaa jechuudha. Abbaa faadhaan haa bulfatu jechuun maqaan kun daa'imichaaf kan milkii haa ta'u, kan haadhaaf abbaa maqaa gaarii yaamsisu haa ta'u, daa'imnis daa'ima milkii guddatee haadhaaf abbaasaaf haa ta'u yaada jedhu of keessaa qaba. Haala kanaan jamaan achitti argame akkuma itti fakkaatetti maqaa tokko tokko ni baasaaf jechuudha. Maqaawwan baay'eetu yeroo tokkotti daa'ima kanaaf ba'uu danda'a. Kana keessaa garuu kanuma maatiin jaalatee ittiin yaametu mo'atee ba'a. Keessumaayyuu kan haadhaa yeroo baay'ee bahee ragga'aafi. Eega maqaan bahee sirni maqaa baasaa raawwatee booda bunnis eebbifamee dhangaa fi mijuun sirnicha irratti qophaa'es nyaatamee dhugama. Haala kanaan maatiin sun guyyaa kana daa'ima sana lammiitti makatanii gammachuun guyyicha kabajuu jechuudha. Guyyuma kana daa'ima sana warra sirnicha irratti argame sanirra godhanii waan argaa jedhanii maallaqa irraa funaanu. Maallaqni kunis maallaqa argaa jedhamee beekama. Daa'imni kun haga guyyaa sirna hammachiisaa kanaan lammii fi firatti makamutti namni ijaan argu nama muraasa ta'a. Keessumaayyuu warri dhiiraa dukkoo yookiin gola dubartiin deeche keessa ciiftu seenuun akka aadaatti dhoowwaa waan ta'eef dhiirri garas hin darbu. Daa'imas hin argu jechuudha. Maallaqa argaa jechuun kan waan daa'ima haaraa ijaan arganiif gatii jamaan sun kaffalu akka jechuuti.
Kuni kaa jaalalumaaf waan kaffalamu malee dirqama jechuu miti. Hammuma humna ofii abbaan hammuma fedhasaa kaffaluu danda'a. Yoo dhabe yeroo biraan kaffala jedhee waadaa galeellee ka'a maleen callisee hin ka'u. Maallaqni kunis uffata daa'ima kanaaf ittiin bituuf maleen waan biraaf hin oolu. Sikabii waaqatuunu ufaa gadaan gabbinaa nuti naanna'e. Gama biraatiin sirni maqaa baasaa yookiin hammachiisaa fi moggaasa maqaa jedhamuun beekamu kun kan gaggeeffamu yeroo ilmi tokko fuudhe kan intala inni fuudhe sanaaf baafamudha. Intalli takka eega warra ishiirraa heerumteen booda warra abbaa manaa ishiitti sirna gaa'elaatiin yoo makamtu akka waan haaraa dhalatteetti waan laalamtuuf maatiin abbaa manaa ishii gaafa cidhaa sana barii ganama sirni rakoo eega raawwateen booda buna dhaabanii mijuu qopheechanii firaa achitti argame hunda walitti dachaasuun intala buna daffee qophaa'e duuba teechisanii maqaa baasuufi. Jalqaba irratti abbaa gurbaatu baasaaf achiin haati ittaansitee baastifi. Isaan lamaaniin booda akaakayyoota dabalatee namoonni gita haadhaa fi abbaatti oolaniif hunduu dabarumaan maqaa isaanitti fakkaate baasuufi. Yoo abbaan manaa intala haaraa tanaa hangafa ta'e gara tuulama giddu galeechatti sooretti jedhanii moggaasuuf. Gara maccaatti immoo niitii ilma hangafaatiif biiftu jedhanii moggaasuufi. Kun maqaa dhaabbataa haadha manaa ilma hangafaatiif baafamudha. Maqaan kun hangafummaa abbaa manaa dubartii tanaa agarsiisa. Haaluma kanaan haadha manaa kan warra quxusuu ta'anii immoo akkaatuma dhufaatii ishii irratti hundaa'uun maqaa yeroo fi haala sana waliin deemu baasuufi. Fakkeenya gaafa ishiin dhuftu sana yoo bokkaan akka carraa kan roobu ta'e roobee, jiituu, galaanee, toltuu, qabbanii fi kan kana fakkaatan baasuufi. Yoo haati manaa duraa nama fuudhe sanaan walii galuu dadhabdee deemte ishii lammaffaa fuudhe maqaa ishii raggaatuu fi bultuufaa baasuufii danda'u. Haala kanaan warri gurbaa fuudhee dubartii haaraa maatii sanatti karaa gaa'elaatiin makamte tanaaf sirna maqaa baasaa kanarratti baasuufi. Kana jechuunis maatiin sun intala ilmi isaanii fuudhe tana akka ilmoo ofitti qabanii hammatanii maqaa baasanii fi qaama ofii godhatu jechuudha. Haala moggaasa maqaa kanarratti namni Tasfaayee Guddataa jedhamu qorannoo isaa keessatti akka eeretti ardii Afrikaa iddoowwan hedduutti sirni maqaa baasaa daa'immanii kun qophii fi jaataniiwwan adda addaatiin hawaasa hirmaachisuun akka taasifamudha. Akka aadaa Oromootti sirni moggaasa maqaa daa'immanii kun daa'ima sana gara lammiitti makuudha. Daa'immaniif maqaa baasuun itti gaafatamummaa maatii daa'imni sun irraa dhalate akaakayyoota fira dhiyoo fi warra isa guddiseeti yaada jedhu lafa kaa'a. Namni lafti bineensonni ilbiisonni xixiqqoon ardiileen garbaa fi galaanonni mukkeen laggeen haroowwan gaarreen ayyaanonni fi gochaaleen aadaa fi ammayyaa'oo ta'an ta'iiwwan adda addaa dhukkuboonni fi qorichoonni garaagaraa haalli qilleensaa fi kan kana fakkaatan martuu maqaa mataa isaanii qabu. Maqaawwan kanneen kan uumama maraafuu kennu garuu ilmuma namaati. Ilmi namaa maqaa yoo waa tokko baasu lafumaa ka'ee osoo hin taane haala wanti sun itti ta'e yookiin itti uumame amalaa fi haala qabatamaa waan sanarraa mul'atu bu'uura godhachuudhaan akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Egaa sabni Oromoos aadaa moggaasa maqaa kanaan saba akkaan aadaa gabbataa qabu waan ta'eef takkaan maqaa daa'ima isaaf moggaasu hubannoo fi xiyyeeffannoo guddaadhaani. Oromoon maqaa daa'immaniif yoo baasu maqaan sun akka jabeenya gootummaa fi hayyummaa ibsutti kan jedhu obbo Tasfaayee. Sababni isaas daa'imman akka qabeenyaa fi itti fufiinsa danaanoo ilmaan namaatti waan fudhatamaniifi. Maqaan namaaf moggaafamu sun kan nama biraarraa adda baanii ittiin beekaman qofa otoo hin taane kallattiin eenyummaa nama sanaanillee walitti dhufeenya qabaachuu mala. Egaa akkuma olitti Oromoon maqaa sababaan baasuusaa eeruuf yaalle maqaan Oromoon daa'ima isaaf baasu yeroo daa'imni sun dhalate kan ibsu haala qabatamaa maatii yeroo sana keessa turan kan ibsudha. Akka fakkeenyatti maqaaleen akka galgaloo, ganamee, yaadate, hirkoo fi kan kana fakkaatan kanneen yeroo kallattii dheeran ta'uu bira darbee umrii maatiin yeroo daa'ima kana argatanitti irra jiran kan akkaan eeruu danda'anidha. Maqaan yaadatee jedhu warri daa'ima kana ilmoo dharraan eegaa turanii gara umurii dulluma isaaniitti yoo kan argatan ta'e waan nu yaadate jedhanii baasuufi malu. Hirkoo fi galgaloonis akkanuma abdii fi hawwii gara umurii galgalaatti qabanii fi sadarkaa ijoollee kanneen irratti argatan kan eerudha. Ammallee gama tokkoon maqaan daa'ima tokkoof mogga'u haala amalaa fi jabeenya qaamaa nama sanaa kan gara fuulduraatti hawwaniif
yookaan ni ta'a jedhanii yaadaniif baasuufi. Akka fakkeenyatti jabeessaa, ejersoo, birbirsa, biiftuu, bakkalchaa fi kan kana fakkaatan eeruun ni danda'ama. Maqaaleen kunniin abdii gara fuulduraaf maatiin daa'ima ofii kanarraa qabaniin olitti bareedinalleen haalaan ibsuu kan danda'anidha. Hawwii jabeenyaa, dhagaamummaa fi beekamtummaa gara fuulduraatti ilmoo ofiif qabanirraa kan ka'e maqaa ijoollee isaanii yeroo itti maqaa bineeyyii alaa itti moggaasaniifis ni jira. Leencoo, qeerransoo, gafarsa, weennii fi kan kana fakkaatan eeruun ni danda'ama. Weennin bareedina isaatiin waan baay'ee beekamuuf ijoollee dubaraaf yeroo baay'ee maqaa kana ni moggaasuufi. Akkasumas leenci gootummaa, mootoma, bareedinaa fi kabaja qabuun bineeyyii biratti akka mootitti waan ilaalamuuf amala leencaa kana ilmi isaanii akka qabaatuuf immoo waan isaaf hawwaniif maqaa leencoo jedhu moggaasuufi danda'u jechuudha. Akkasumas ilmi dhalatee bifaan daalacha jaldeecha fakkaatu yoo ta'e kallattumaan maqaa jaldeecha jedhu moggaasuufi. Kun hiree inni ittiin dhalate waan ta'eef irra hin butaniif waanuma isa waliin deemu moggaasuufi ittiinis waamu. Gama biraatiin maqaa kan moggaasan biqiloota maqaa gaarii qaban lalisanii fi jiidhina qabaachuun yeroo hunda beekamanittis maqaan ni moggaafama. Kunis gaarummaa fi bareedina biqiltuu sanarratti argan gaafa ilmoo ofiitiifis hawwanidha. Margaa, magarsaa, jiituu, odaa fi kan kana fakkaatan maqaawwan jedhaman akka fakkeenyatti kaasuun ni danda'ama. Egaa maqaan daa'ima dhalate tokkoof kennamuun dirqama ta'uun akkuma jirutti ta'ee maqaan bahummoo haala yeroo fi dhugaa qabatamaa battala lafarratti mul'atu irratti hundaa'ee Oromoon daa'ima isaaf maqaa haala miiraa fi hawwisaa ibsuu danda'uun moggaafata. Maqaan kan bahu sa'aatii, guyyaa, torban, ji'aa fi bara itti dhalate sana irratti hundaa'eeti. Akkasumas dheebuu ilmoo fi miidhama maatiin sun qaban irratti hundaa'ee maqaan garaagaraa bahuu fi danda'a. Gama tokkoon immoo maqaa namni ilmoo dhabee alaa guddifate tokkos daa'ima guddifate sanaaf ni moggaasa. Kunis akkuma daa'ima amma dhalateetti sirni maqaa baasaa qophaa'ee firri dacha'ee eebbisee maqaa baaseefii gala. Maqaan kunis dhaqqabo, fayyisaa, bulaa, gammachuu fi kan kana fakkaatan ta'uu ni danda'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kanarraaf qabanne asuma irratti goolabna. Torban sagantaa ittaanuun mata duree biraa qabannee haga wal agarrutti lafa nagaa tura. Olleen dhuftee hidhii guurtee warra gadaa leelloo dhirsa si gabaa guuftee kana sanii leencaa dhirsa si gabaa guuftee abbonnaan ga'ee gadaa alalaasan dha'ee qawwee nagaa dhufe tiksaa caamee abbaa loonii warra gaaraa dhattee laaltu abboo loli gulaa garmaama awurooppanu onaa barri fagooda yootumatti gadaa sabni oromoodha turee barri gadaa utubanneetoo gadaan bulle hayyicha filanneetoo ittiin tuni ilmoorra marartuudha angoo ganna 8 dabartuudha yaa gadaa hundee hanga baheera addunyaa asirraattu matte seera wallaalchisan qabuu yaa mana meeta ajeerra shambaleeta wallaalchisan qabuu yaa mana meeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta ajeerra shambaleeta Oromoon uumaan bulaan of galchi hangafa dura Oromoon uumaan bulaan of galchi hangafa dura Oromoon dhiigan tokkicha gadaatu nu bulcha Oromoon dhiigan tokkicha gadaatu nu bulcha Aadaan tokkicha gadaatu nu bulcha Galmisaa tokkicha gadaatu nu bulcha Duudhaan tokkicha gadaatu nu bulcha Seenaan tokkicha gadaatu nu bulcha Afaaniin tokkicha gadaatu nu bulcha Warrisaa tokkicha gadaatu nu bulcha Kaayyoon tokkicha gadaatu nu bulcha Dhiigaan tokkicha gadaatu nu bulcha Hiddisaa tokkicha gadaatu nu bulcha Namnisaa tokkicha gadaatu nu bulcha Mattisaa tokkicha gadaatu nu bulcha 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 Gadaatu nu bulcha. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddatan hubanna.
sagantaa nadhii aadaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asumaan isin affeeraa. Tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.